Raadiyoo Simbirtuu. Torbeen naanna'ee kamisni dhufnaan saatii keenya eegnee qophii har'aaf ta'u qabannee qophoofneerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaan kun qophii Simbirtuu guyyaa har'aati. Akkuma innaa kan har'allee waan lama qabna. Dura oduu isinitti himnee isaa booda sirba tokko isin dhageessisuudhaan gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa har'aa kan inni xiyyeeffatu biyya Ingilizii magaalaa Londanitti dhaabbileen siyaasaa, hawaasummaa fi namoonni bebbeekamoon irratti argamanii kora waldaan ogeessota seeraa Oromoo addunyaa kan qopheessan irratti kan marii ta'e irratti kan xiyyeeffatu. Maarree hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma oduu isinitti hima. Waraanni fi humni tikaa mootummaa Itoophiyaa Oromoota hidhuu fi qabeenya saamuu akkuma itti fufanitti jiraachuun himamaa jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa irraatii maddeen keenya akka jedhanitti karaarraa fi mana seenuudhaan namoota sakatta'uu fi qabeenya argatan fudhachuun hojii idilee guyyaa kan waraanaa fi tika mootummaa Itoophiyaa ta'eera. Maallaqa moobaayila, siqaa fi meeshaalee qaalii biroo argannaan bira hin darbanii jedhame. Sababa labsii dahoo godhatanii abbootii qabeenyaa Oromoo magaalota hedduu keessaa xiyyeeffannaan itti godhameetu isaan saamamaa fi hidhamaa jiru. Finfinnee, Shaashamannee, Arsii, Nagallee, Dodolaa, Adaamaa, Moojoo, Bishooftuu, Awadaay, Amboo, Goojjoo, Midaaqanyii, Naqamtee, Dambii Doollofaa keessatti akka fakkeenyaatti abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduutu saamamanii hidhamaniiru torbee lamaan darban kana keessatti. Haadholii fi shamarran Oromoo irratti soorrisuun hojii guyyaa ta'ee jira. Dargaggoonni Oromoo funaanamanii mana hidhaa keessatti hidhaman hangan qabani. Erga labsiin kun bahee qofaa Oromoonni gara 41,000 ta'an qabamanii hidhamaniiru jedha oduun nu gahe. Komaandi poostiin Agaazii Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataa Oromoo maqaansaa Abdiisaa Duulee jedhamu ajjeese jedha oduun nu gahe. Midaaqanyii fi Adaa Bargaatti immoo fincila xumura gabrummaa uummanni dhaabuu dida jechuudhaan komaandiin achitti buufatee jiru jiraattota jumlaadhaan reebaa fi hidhaa jira. Oromiyaa bakka hundaatti waraanni nama qabaa reebaa fi itti roorrisaa jira jedhu maddeen keenya bakka garaagaraatiin nu dhaaman. Oromiyaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa harki caalaan isaanii yeroo ammaa kana hin banamne. Barattoonni fi barsiisonni wanta barbaadamanii fi naannoo mana barnootaa hundaatti illee komaandi poostiin qubatee waan jiruuf sodaatanii barsiisonni fi barattoonni gara mana barumsaa sanaa kan deeman hin argamne bakka hedduutti. Qondaalonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo immoo dargaggoota qabsoo bosona seenan dhaqaa deebisaa jechuudhaan maatii isaanii doorsisaa fi manguddoo immoo jaarsummaaf itti ergaa jiru. Galaalchitoonni Oromoo 3 sababa isaaniitiin hojiirraa dhaabaman. Dhaabbata tamsaasa oduu Faanaa keessatti baroota dheeraadhaaf kutaa afaan Oromootti kan hojjetaa turan 3 isaaniiyyuu gidduu kanadha akka hojiirraa dhaabbatan kan godhaman. Isaanis gaazexeessituu Tsahaay Daamtoo, gaazexeessaa Muktaar Jamaalii fi gaazexeessaa Taaddasaa Tarfaati. Loogii sanyummaan hojiirraa wanta ari'amaniif waahiltoonni isaanii biroon dabalataa irratti gaafatanillee deebi'iin tuffiitiin guutame dabballee mootummaa achi keessaa isaan hoogganu nama maqaansaa Biraanuu Hurrisaa jedhamurraa kennameetiin akkuma guugametti hafee jedhe oduun nu gahe. Gaazexeessituun Tsahaay Daamtoo waa'ee maaster pilaanii Finfinnee godina addaa naannoo Finfinnee Adaamaatti wanta bara 2014 keessa mormiteef ija mootummaa keessa turtee jedhameera. Haadha manaa obboleessa gooticha Atleet Faayisaa Leellisaatii jedhe oduun nu gahe. Televiizyinii Oromiyaa yeroo ammaa kana dhugaa Oromoo dhoksee soba gabaasuun kan beekamu keessatti hin hojjedhu jedhee gaazexeessaan Oromoo Yihuun Ingidaa jedhamu keessaa gadhiisee bahuun kan yaadatamudha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadhaa sirba kanaan gara qophii malaatti dabarra.
kan hin lolloomne nu bobboojjise. Wareega kan falee kan hirkatu namni waadaan awwaallatu dhaloota abiddaan gugubatu manduu soda gadoo kan dagatu. Kan kee haasawaan kan hin dhumne baraan tikatti dhiiga jibsine hunduusuma hawaaya finfinne akkaniitii zamaanaan qabne. Kosa disi warra baabiyyaaf karaa galakkisi. Kosa disi warra baabiyyaaf karaa galakkisi. Warra baagadaaf karaa galakkisi. Warra baabokuu karaa galakkisi. Ijoollee jalaa karaa galakkisi. Oromoo jalaa karaa galakkisi. Sadaka bishani korrenti te talila jibbita tarana yabbo yana sadaka bishani korrenti te talila jibbita tarana falmacha odunille duadira sinamma kayom nama dagata namana falmacha odunille duadira sinamma kayom nama dagata namana. Patti bagomba waldambo zine bana garra banile anada barra kolba maniki yaga fida kaba tufata magungumni saba inde bitu galana ummata kunde tibukise darbata kanna fe katu mala mala ayun sabab arti fate phala listanga sene balbala oromo nu bejali jala. Kosa disi oromo jala karaa galakkisi. Kosa disi oromo jala karaa galakkisi. Warra baagadaa karaa galakkisi. Beekaa jala karaa galakkisi. Waldaa ogeessota seeraa Oromoo addunyaatiin korri tokko gaafa onkololeessa 21-22 biyya Ingilizii magaalaa Londanitti godhamee ture. Kaayyoon kora sana hawaasa Oromoo biyya ambaa dhaabbilee siyaasaa fi kan biroo Oromoo afuura wal hubannoo qabaatanii fincila xumura gabrummaa biyya keessaatti xumura akka godhamuuf haala anjessuufi. Qophii malaa keenya har'aatiin kana ilaaluuf deemna dhaggeeffattoota keenya kan dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan isaan achirratti haasaa godhan dhiyeessuudhaan. Mee dura haasawaa dura teessuu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa kan Aadde Dinqinesh dhiyeessina. Wantoonni an asirratti dubbadhu hundi yaada mataa koo akka ta'e naa hubadhaa. Nama tokko yookiin immoo gartuu tokko homadhee isa kaan jajuuf miti. Garuu immoo dhugaa jirtu irratti waan natti dhagahame firoottan koo waa'ee Oromoo nu galcheettanii addana jirtan wajjiniin mari'achuudhaaf. Wal dhaggeeffannee akka saba tokkootti waan gochuu qabnu akka gochuu dandeenyudha. Yoo dogoggorri jiraate yaada dogoggora ta'e sanarratti qofa akka wal sirreessinu malee waa'ee personalitii akka hin taane. Gara ijoo dubbii kootti yeroo deebi'u uummanni Oromoo bara Minilik irraa kaasee waan keessa darbaa ture hundumti keenya ni beekna. Keessa darbeerraa xinnoo ishee hubannoo akka qabaannuuf Oromoo keessa gantuun ni jira, gowwoomamuun yookiin nama amanuun ni jira. Bara Minilik gantummaan akka goobanaa daachee fi nama amanuun yookiin immoo gowwoomsamuun akka Abishee Garbaa otoo hin jiru ta'e Minilikas hin darbu ture. Bara Dargii keessa itti fakkaachuun yookiin immoo gowwummaa akka Hayilee Fidaa otoo hin qabnu ta'e yeroo sana Oromoonni dammaqanii wal ijaaruu jalqaban mancaanii nafani ture. Bara Wayyaanee keessa nama amanuurraa kan ka'e waraana keenya mooraatti gashinee otoo hin ficcisiisne ta'e Wayyaaneen akkas akka garaashee biyya keenya keessa burraaqxee haga kana hin geessistu. Xumura Wayyaanee kana keessatti immoo garaa fi dantaa ofii ilaaluudhaan uummata keenya cabsiisaa jira. Otoo fi faachuun booda dhufeedha Oromoon. Kanaaf otoo tonga hin dura darbisnee akka yaannuufan hin barbaadu. Yeroo ammaa kana maal gochaa jirra? Waan gochaa jiru sirriitti yoo hubanne maal akka ta'uuf jiru arguu dandeenya. Critical thinking nu barbaachisa amma waan irra jiru kana hubachuuf.
Oromoon biyya keessaa dhiiga isaa dhangalaasee qabsoo finiinsaa jira. Nuu birmadhaasechaa jira. Kana qabadhaa. Oromoon biyya keessaa qeerroodhaan hoogganame tokko tahee wayyaanee raasaa jira. Warra duriis naasisaa jira. Warri duriis Oromoon hagga kana gaha jedhanii yaanne ture. Amma naasuudhaan ka'anii asifachi wacabbara namoota keenyas tokko tokkoon sammuu xaxaa jiru. Afaan faajjii uummata keenya keessatti uumaa jiru. Har'as nuti isuma isaan jedhan fuunee afarsaafii jirra. Jagnoota Oromoo nuu faarsaa jiru. Warra bara Xaaliyaanii fa'aa bara adda addaa Itoophiyaaf du'an warra jedhan kana. Jagnoonni kun yeroo sana handhumanii fi Itoophiyaa Abashaan keessatti kabajamu Oromoon keessatti salphatu eeguuf turan. Han hojjetaa turan. Malee Oromoon bakka biyya isaa ta'e abbaa biyyaa ta'e keessatti jiraatu miti. Itti dhaadachuun keenya bu'aan isaa maaliidha isa jedhu akka hubannuuf jedheen. Oromoon daasporaa maal gochaa jira? Mee tokko tokkoon keenya waan gochaa jirru ofii keenya haa ilaallu. Anarraa jalqabee jechuukooti. Amala keenyaa fudhannu. Wal goomachuu, wal tuffachuu, wal salphisuu, wal xiqqeessuu, wal hamachuu, wal dura dhaabbachuu, waan tokko jalqabee yookiin informationii walii irraa hatu isa hojjetu irraa ejjetanii anatu hojjete jedhanii of faarsuu of argisiisu nuti xinnaa ta'oota isinitti dabalaa. Ijaarsa tokko irratti kabraa ijaaruu masaanuu ijaaruu jechuudha. Hojii tokko hojjetu faallessoo wal dura dhaabbachuu waan tokko jalqabee wal gargaaruurra wal dura dhaabbachuu akka hooggana uummata Oromoo maraatti of agarsiisu yaaluu. Kabraa akkuma mataan nuuf mijatetti aangoota Ameerikaa kabiroo haasofsiisaa jira. Qunnamtii gochuun hamaadha jechuun miti garuu waan jennee dubbisnutu murteessa. Akka fedha keenyaatti dhaqnee haasofsiisna. Inni tokko Itoophiyaa tiksuuf dubbata. Inni tokko Oromoo naa bilisoomuu jedhee dubbata. Jarruu kana nuu hubachuu hin danda'an. Confusion isaan gidduutti uumna kiliirrii waan ta'e. Warra Habashaa wajjiniinis yeroo negosheetii goonu akkuma nutti dhagahameettidhaan wajjiniin hariiroo uumnu. Uummata Oromoo bakka buunee miti mataa keenyaan. Kuni walii gallee gaaffiin keenya maadhaa? Waan hojjechuu qabnu maalidha isa jennee adda baafannee afaan tokko yeroo dhaqnee dubbanna ta'e waan gaarii. Kanaafis mootummoonni itti himachaa jirru nu dhagahuu didaniiru. Kana keessaa ba'uuf maal gochuu qabnaa isa jedhuun ittiin dhufa. Tokko transparent communication qabaachuu qabna. Wal komachuurra walitti dubbannee walitti haasa'uu qabna. Inni biraa breaking down silos jechuun sammuu keenya keessatti tuulamee isa ture. Sammuu ego, sammuu wal hamachuu, sammuu wal jibbuu, sammuu wal irraa fagaachuu of keessaa caccabsinee gantuu qabna. Kuni maal dhuuma? Open mind taane walitti haasa'uu dandeenya jechuudha. Open mind people can see the future. Open mind yoo taanes fuuldura keenya arguu dandeenya. Isa booda solid foundation irratti wal ijaaru. Wal amantii yaada tokko qabaachuu uummata keenya haalatti bakka bu'u irratti hojjechuudha. Isa gara fuulduraa ani akka koottanii yaadu. Inni duraa Oromoon Oromoo ta'ee miila lamaan dhaabbatee of danda'uu qaba. Kanatti hirkanna as deemna wanne kufaatiidha. Inni hirkachuuf dhamaanus nu jalaa kufa. Maaliif nun dhamanu kaa? Ammallee ijoolleen waan gochaa jirtu sana keessatti dhageettii qabaachuu jalqabneerra. Tuffatamuu keessaa bahuu jalqabneerra. Yoo of taanee dhaabbanne yoo akka Oromootti dhaabbanne malee gara fuulduratti adeemuu tuffatamuu keessaa caccabuu keessaa bahuu hin dandeenyu. Kanaaf yaada tokkoon waan gochuu qabnu. Han ilaaluu qabnu kana gochuuf han ilaaluu qabnu. Uummanni biyya keessaa maal barbaada isa jedhu gaaffii kana of gaafanne gaaffii sanaaf deebii kennuu qabna. Gaaffii sanaaf yeroo deebii kenninu waan hojjechuu qabnu beekna jechuudha. Isa uummanni Oromoo gochaa jiru hin deeggarramoo hin mormina. Hin deeggarra hoo jenne akkamitti haa gargaaru? Maaltu nurraa eegama? Bifa kamiin humna taanee dhiyaachuu dandeenya? Isa jedhu irratti mari'achuu qabna. Oromoon Oromoo ta'ee akka Oromootti ofiisaa danda'ee wal qabatee miila lamaan dhaabbatee kana booda abbaa fedhe wajjiniin haasa'e mootummoota aangoota biyya alaa wajjiniin haasa'e illee waan haasa'u beeka Oromoof dhaabbatee afaan tokko haasa'uu danda'a jechuudha. Afaan Oromoo isa biyya keessaa taanee dubbanne yoo jenne ofii keenya caalchisuu dhiisnee uummata sana yoo caalchisne. Itti hirkannaa bakka biraatii barbaaduu dhiisnee Amaararraa yookiin mootummaa Ameerikaarraa barbaaduu dhiisnee yoo ofii keenya dhaabbachuu dandeenya.
waan baay'ee bareedaadha. Dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti hanga amma dagatamanii jiranii garuu of dura kun itti fufuun qabu. Kanaaf dubartoota keenya gara qixxee qabsoo keessatti fiduun irra jiraata. Gara qixxee falmii keessatti fiduun irra jiraata. Hiree qixxee qabu jechuudha. Kana mirkaneessuun dirqama hunda keenyaati jechuurraa kaate tokkummaan Oromoo maangamta akka barbaachisaa akka ta'e. Wal qabannee gara galma keenyaatti deemuun hangamta akka barbaachisaa akka ta'e. Wal malee homaan qabnu isa jedhu sentiraal dubbiinshee jechuudha. Wal qabuuf wal takaaluurraa dhaabbannee tokko taanee gara fuulduraatti deemuu qabna yaada jedhu of keessaa qaba. Yaadni bu'uura kan isheen kaaste kanatti fakkaata. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan haasaa godhan dura bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo tokkoo miti. Uummanni keenya gara laafummaarraa dhala kooti jedhee qalee eeggatu akeekkachiisaan bira darbe basaasa wayyaaniin obbidiyoo har'a erga labsii yeroo muddamaatii as lafa dhokatanii baanii ganda gandarra deemanii nama guursisaa jiru. Lammaffaa deebi'anii akka uummata keenyaa ciniinaniiru. Gara laafina uummata keenyaa biyyoodhaan makaniiru. Dhiiga ilmaan Oromoo qaqqaalin kaffalan gananiiru. Kanaaf waa guddaan weegaa jira. Tokkoyyuu taane gadi teenyee mari'annee yeroo dheeraa fudhannee itti qophoofnee malee akkasumatti itti buuneeyyuu hin dandeenyu. Kanaaf asuuf gabaabsee dubbadha. Beekan diina duwwaa achi laala. Allaaluu nurra jirutu isa duwwaa waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan koo dhaabadha laala. Du'a sareedha gadi du'aa jira uummanni keenya. Dhiiga ilmaan keessanii dhiiga ilmaan Oromoo sareen irraatti. Jarri gaafa karaa salaaleetiin abbaa hin caanne karaa giddaa kiiramuutiinis abbaa hin caanne asiin gibee olchaanii awwaalchaanii dhufan gaafas nuu kutatanii too dhufan Tigreen gaafas sinii kutattee dhufte har'ayyuu kan hin kutatin attamitti hin du'u nun ajjeeftan kan hin jedhin kan hin kutatin Oromoo nuyi dhugaa walitti muudhaaf nuyi du'uudhaaf illee hin duunu jechuuf hin kutanne isaan ajjeesuudhaaf kutatanii dhufanii kanaaf. Adaaban aayilaan kara kennettaa cimnu haa kutan. Amma immoo kan itti aanee haasaa godhan bakka bu'aa adda dimokiraataa Oromoo turani. Haalli har'a biyya keenya keessatti mul'achaa jiru haala haaraadha. Uummataattuu ofiin of gurmeessee Oromiyaa guutuu keessatti mormii geggeessuun wareegama guddaa baasaa jira. Mormiin kun mormii nagayaa fi heera akka ta'e osoo beekamu mootummichi gara jabinaan waraana bobbaasee ajajuun yoo xiqqaate Oromoota 2,000 ol yeroo ammaa kanatti ajjeesee hedduminaan hidhee qaama isaa caccabsee hojii guyyaa godhatee jira. Qabsoon kun qabsoo karaa hidhannoo malee bifa haarayaan gaggeeffamaa jira. Haalli addaa yeroo dhalatu akka itti qabsoof wajjin jijjiiramuu qaba. Akkuma barreetti yaaduu fi qabsaa'uun bu'aa buusurra kasaraa inni fiduuttu caaluu danda'a. Maaltu haala jiru kana ka durirraa adda taasisaa yoo jenne hariiraan saboota Itoophiyaa keessaa fi isaan gidduutti mul'achaa ture jijjiiramaa jira. Jijjiirama kanas kan hunda dura bu'ee sossoosaa jiru yeroo ammaa kanatti saba Oromooti. Mootummaan hanga irraa Itoophiyaa bulchan hundi uummata godinaadhaan amantiidhaan loqodaanii fi waan kana fakkaatuun adda isaaf babaasanii akka inni tokkummaadhaan mirga isaatiif hin qabsoofne godhaa turan. Tokkummaan saba Oromoo har'a shakkii keessaa bahee jira. Ragaan kanas tokkummaan keenya tuqamuun nu hundi tuqamuudha jedhee Oromiyaa guutuu keessatti waliif dirmachaa jira. Kana bira dabree Oromoon har'a tokkummaa saboota Itoophiyaatis bifa haarayaan dhugoomsaa jira. Mirgi saboota hundaa akka walqixatti kabajamu gaafataa jira. Kana irraa ka'uudhaan qabsoon Oromoodhaa dirmannaa saboota biraas argachaa jira. Kun tokkummaa saboota Itoophiyaa bu'uura haaraa haqaa fi daran jabaa irratti ijaaruu karaa saaqaa jira. Sabni hundi adda addatti tokkummaa fi mirga ofii eeggatee sadarkaa Itoophiyaatti tokkummaa dhugaa ijaaruu irratti qabsaa'aa jira. Tokkummaa Itoophiyaa jedhamee kan hanga irraa lallabamaa ture faallaa kanaati ture. Har'a Oromoon tokkummaa dharaa kana diigee tokkummaa dhugaatiin bakka buusuu irratti hojjechaa jira. Dhaabonni ala kana jirru sabicha hoogganuu irratti wal dorgomuu irra sabichaan hoogganamuudhaaf qophii ta'uu qaba. Hariiroon keenya tokkummaa sabichaa akka sadarkaa haaraa seene kana calaqqisuu qaba. Waan xixiqqoo irratti wal falmaa ooluu irra waan tahuu qabu irratti yaada tokko maddisiisuu fi dantaa Oromoo irratti tokkotti yaaduu qabu. Alagatti afaan tokko dubbachuu qabu.
waltaanee sabicha bira dhaabbachuu qabna. Hariiroon sabni keenya saboota biraa wajjin uummachaa jiru faana tarkaanfachuu qabna malee akka duraanii of dhaamochuu hin qabnu. Sirni dimokiraatawaa dhugaadhaa biyya keessatti yeroo duraatiif hundaa'uu danda'ennee amanna. Oromoon saba guddaadha. Sabni Oromoodha. Hegaree Oromiyaa qofa osoo hin tahin hegaree Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa gaafatama dabalata akka qabu hubachuu fi hedduu barbaachisaadha. Amma dabareen kan bakka bu'aa kallacha walabummaa Oromiyaati. Unity irratti nu nama diin humnaan cabsina jettu kaayoo warraatiif kaayoonteen wal fakkaattu waliin tokkoomuu fi balbalti bana. Hillollaa diin humnaan cabsina warra jechuuf waliin tokkoomna. Warra moo gargaggaluu fedhu goodbye. Yoo dafne ammoo tokkummaa uumuu dadhabne abbaa loluu cufayyuu waliin dhaabanna. Kunillee tokkummaa Itoophiyaa tabaanan tana tabiyyiti boottuuf tana nameentuuti mimmaan fixataa tokkummaa Itoophiyaa san irratti mimmaan nyaachaatiif mimmaan dhugaa taasuutti hin beeknu ammoo nameentuuti mimmaan fixataa jalloon keenya maali? Walama wanni lamaan Oromoon dammaqee jaaramee hidhatee Itoophiyaa bittinneessuu qaba. Itoophiyaa bittinnooftu qofatti Oromoo nagaa kennuu danda'a. Jaalattanis jibbitanii abbaan feetan biildingi minilikii dhaqaa gala nu daggar keessatti hafu. Maaliif daggal keessatti hafna? Haqni ilmaan Oromoo du'uu hin hafin. We are always in the forest. Believe me this. Itoophiyaan gaafisiin tokkoomtu gaaf Oromoon feete akku fi feetet bedroomii kana nakkee rafa bedroomii kan mucaa kiyya kee rafa yoo sabii Oromoo akku fi fedhutu kajaarratu taate saba Oromootiif fedha. Sun dur dhaabachuu hin dandeenyu. Ammoo kanami dhibiin nu jaaru naw hin taatu ilmaan kennaan taatu. Soo kanaaf obboleettinya nu wanni nu qabsoofnuufi kadhalatee laf jiruuf hatin ta'in ka gudeedi keenya keessa jiru ka gara haadhaa keessa jiruuf qabsaa'uuf jirra. Ilmi duraan dhalatu quufaaf gammachuu keessa dhalachuu akka danda'u uf qopheessuu qaba. Kanaafuu Oromoon jaalatus jibbisus humni tokko jaarratee gabbahuu qaba. Afaan gabaaboon Itoophiyaa dimokiraatessuun hin jiru. Itoophiyaa caccabsuu jallaa jira. Horaa bulaa ilma jaalladha. Dhumarratti adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan miseensi gumii adda bilisummaa Oromoo Dr. Shugguut Galataa haasaa kana godhani. Humna gardii kafuufiisan hedduun ta'an keessaa gurguddoon adda bilisummaa uummata Tigraay, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa uummata Eritiriyaati. Isaan kun mootummaa Eritiriyaa bara 1990 London konferansii biyya kana keessatti ta'eetiinidha. Namni kana ilaalu humnootiin sadan kun walqixa fakkaatu. Haa ta'u garuu gaafasumallee walqixa kan turreedhaaf mariin araaraa konferansichi dubbee adda bilisummaa Oromootiin adda bilisummaa Oromoo keessa jiraatiin akka dhumedha kan diimaa himee ture jecha. Kana niin kaaseef humni ganamaallee walqixa miti jecha. Humni ganamaa karaa adda addaatti walqixan ture. Karaa waraanaa adda bilisummaa uummata Eritiriyaa biyya Eritiriyaa dhuunfatee magaalaa Asmaraa qabateef kan inni negosheeshinii kanatti seene. Adda bilisummaa uummata Tigraay kan EPRDF'n hoogganu Tigraay guutuu dhuunfateeti gara magaalaa Finfinneetti akka inni qabatu balballi isaaf baname. Adda bilisummaa Oromoo pooketii lama. Weestii Iistii keessattidha kan inni waraana qabaachaa ture malee guutummaatti hin qabatu. Karaa jaarmiyaa fi dammaqiinsa uummataa adda bilisummaa uummata Eritiriyaa jaarmiyaa hangafa. Uummanni isaa sirna federaalaa argatee kadhabeera. Kanaafuu sabboonummaa irratti kan ijaarame ture. Adda bilisummaa uummata Tigraay rakkoo jirtuuf haala hongeef bifa adda addaa uummaticha haa kaasu malee sirna sana keessattis immoo sirna Itoophiyaa ijaaruu sana keessatti Aksumiin kan mi'a aangoo beekudha. Qorqalbiin uummata Oromoo akkasiin ture jechaadha. Nuyi warra giddii koloneeffatamu booji'ame qorqalbiin keenya baay'ee hamaa waan turedha jechaadha. Karaa jaarmaas adda bilisummaa Oromoo 1989 kora goballeetti reefu godhatee jaarmaa qacalee bifa hundaan
ufii ijaaruu jalqabe irrattidha jijjiiramni kun isatti dhufe. Karaa dippiloomaasii ammaa warri adda bilisummaa uummata Eritiriyaa Carter Center Naayiroobiitti Araaf Mooy mootummaan dargii rikogniishinii kennee addunyaa fuula duratti jara wajjiniin kan negosheetii gochaa ture. TPLF mootummaan Xaaliyaanii akkasuma kan isaanii negosheetii gochaa. Adda bilisummaa Oromoo nan governmental organization warra dhihaarraa kanabe beekumsaa kennanii fi akka inni waltajjii dippiloomaasii argatu godhamee hin turre yeroo sana keessatti jecha. Kanaafuu garaagara. Dantaa humnootiin kun mootummaa ce'umsaarraa qaban maa'inni. TPLF internal sovereignty isaa biyya isaa uummata isaa walaboomseera garuu akka biyyaatti walabummaa barbaade san dhugoomfachuuf deema jecha. TPLF aangoo Itoophiyaa Eritiriyaarraa as dhuunfatee bulchuu barbaada. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo waa'ee dhimma isaa hanga danda'ame isa barsiisaa mirga kabajamuun isarra jiru yoo carraa argate keessa kabachiifate kan hanqateef qabsootti deemuuf kan itti seenedha jechuudha. Kana keessatti bu'aan argamte bu'aan hundee uummata tokkoof biyya tokkotu wal qabata. Oromoon yoo Oromiyaan hin jiraatiin Oromiyaan yoo Oromoon hin jiraatiin wal faana deemuu mala. Hundeen gaaffii keenya Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo kan lafa gadi kaa'ee darbe keessaa inni guddaan. Oromiyaan garuu guutuu hin dhalanne gaafas. Kanarrallee nuti hin kaa'u. Gaafas dhimma Walloo dhimma magaalaa Finfinnee irratti sagalee 27 mootummaa ce'umsaa keessa jira ture. Han Oromoo garuu sagalee sana keessaa sagalee 13 ture. Han dhimma Walloo dhimma Finfinnee irratti adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabatee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay gaafa 1979 baase የትግል ጥሪ jedheeti የኦሮሞ ጥያቄና የኢትዮጵያ አብዮት jedheeti kan kana barreessee Mallasii fi Abbaa Tsahay gaafas kaasaniiti dhimma Oromoo irratti istiraatejii mataa isaanii kan hordofan lafa kaawwatanii jechuudha. Isa san dhugoomsuudhaaf jaarmiyaa walabate humna walabate humna Oromoo hooggana walabate dhabamsiisuun kaayyoo isaanii isa jalqaban. Isa kana irratti hojjetanii jechuudha. Isa kana gochuuf humna argatan, gargaarsa argatan, beekumsa argatan kanaatiin bobbaa waraanaa waboorratti kan qindoome kan irra keessaaf jala makanaayizii birgeediidhaan irratti oofatan. Kun hin laafsine dhaabatan jechuudha. Uummata hiriirsuu fi deeksuu irratti bobbaate yoo hiraare yoo deege harka keenyatti gala jetti. Haasa araaraatiin keessa keenya saaquutti jalqaba. Keessa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo haasa araaraadha. Carter Center, Congressman isaan kun hundinuu dhibee sana hiikuutu hin tahiin liidarshiippii keessaatii hanga dandahame saaquu irratti bobba'anii jechuudha. Fiilmii kijibaa qindeessuudhaan adda bilisummaa Oromoo gola shororkeessitootaatti naafaa qabamu jechuudhaan loobii gochuutti ka'anii jiru. Uummaticha keessaa fi ollaasaa walii keenya wajjin hojiif booran ollaasaa wajjin Geediyoo wajjin Sidaama wajjin Amaara wajjin Ogaadee wajjin akka inni wal nyaatu sagoosan hanga danda'e wal nyaatee booda araarsitu ta'anii mul'atan. Sochii ABO biyya keessaaf alatti deeggarsa dhorkan. Baqataa keenya biyya ollaadhaa Naayiroobiidhaa isa dhaaba deeggara fakkaatu akkaataa inni itti gara biyyaatti deebi'uu irratti hojjetanii jechaadha. Ofii isaanii hojjechuu duwwaatu hin taane mootummootii kana wajjiniin waliigaltee adda addaa godhe. Mootummaan Keeniyaa jaarmolee balaa buusanii 33 keessatti adda bilisummaa Oromoo akka galmaa buusanii 2011 keessa. Sudaan wajjiniin joint operation gochuutti ka'anii jechuudha. Ce'anii Yemen wajjiniin 2014tti mallattoo adda addaa godhachuutti ka'anii jechaadha. Jibuutii fa'aa, Somaalilaan, Saawus Sudaan isaan kana waan nuti xinnootiin ofitti harkisuutti ka'anii jechaadha. Inni kun maal nutti fide? Bu'aa hin arganne jarri kun argatanii baay'ee isaatti milkoofu. Garuu inni jalqabaa namni akka nama tokkotti biyyatti deemu akka nama tokkotti harka kennuu darbee qawwee gadi boomsame harka laachuu dhufe. Qawween lichoo bukuraa fudhatee gala miliyoonii tokkotti gadi miti. Nama isa sana faana leenjisame humna waraanaa sana duwwaa hin ta'e meeshaa fudhatamee gala jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo maal godhee isa jedhu gabaabaadhumatti tuttuquudhaaf ABO'n akka uummata isaa waliin argin haa ta'u malee haa yaalamu malee ABO'n uummata keessaa bahee hin beeku. Uummata keessa jiraatu uummata sana sadarkaa adda addaatti caasaa adda addaatti ijaaree jiraatu jechaadha. Waboolee zoonii jiran bahaa dhihaaf kibba jiraachise hidhachiise hamilee ture. Waboon jiraachuun isaa immoo dabballeen jiraattee akka isheen uummata ishee qaqqabdu godhe jechaadha. Dargaggootaa fi barattoota irratti ABO'n jalqabarraa qabeetti xiyyeeffatee hojjeta ture. Barataan har'a, qeerroon har'a ka'e kun
nuuf piroosesii namaadhaaf har'uma kan handhoe jedheeti fudhata. Akka feetanitti fudhata. Nuyi garuu qeerroo har'aa miidhaa dhaabbataatii fi illee geessisu ammoo deemsa 2000 gaafa bosonni gubate 2002 2004 gaafa magaalli Finfinnee irraa qabu 2005 fincila diddaa garbummaa isa kana keessatti muuxannoo dhaabbataa fudhatame diddaa dhaabbataa atu qeerroodhaan uume jechaadha. Ani bara 2013 keessa warra Horn of Africa Solidarity irratti yeroo naatu general civil unrest and mass movement have been underway for quite some time thanks to the Oromo youth known as Qeerroo, which is getting progressively engulf all other social sectors beyond the youth. Kana enga daga November 15 miti jechaadha. Kana adda bilisummaa Oromoo yaayyaba sarraa kaasee qajeelchuu sarraa kaasee ijaaruu sarraa kaasee muuxannoo tooruu sarraa kaasee barreeffama isaaf barbaachisu itti gochuurraa kaasee dhaabbatee duukaa hojjete. Mukti guddaan gubbaarraa aduu argate jalaa bishaan argate malee fayyuu dhaabachuu malee sochii uummata tokkos yoo keessa waa tokko hin jirute hin jirudha deemullee hin danda'u. Kana saayinsii wal barsiisuun nurra jira natti fakkaata. Kun karaa ijaarsaaf karaa waraanaa haa ta'u malee karaa biyya alaa jiruu keenya kan inni itti fokkasii godhu waan lama ture barootii dheeraa kana keessatti. Takka namatu du'a guyyaatti har'a Oromoon ajjeesaa dhufu dur garuu ofii isaatiitti dhuma ture. Gaafa wataritti 1992 namoonni baay'ee dhumanirraa kaase guyyaa tokkotu Oromoo hin bulee beeku hin jiru ture. Isa sana galmeessanii bakka barbaachisutti iyyannoo dhiyeessuun jiruun dhiittaa mirga dhala namaa falmannaan jiruu keenya guddaa keessaa tokko ture biyyaan baay'eessatti. Inni lammeeffaan immoo dhaaba kana seerawaa horsiisu leegaal legitimate qabsoo uummatichaa uummatichi saniin qabsaa'u mirga isaa dhaabni kun saniin qabsaa'u mirga uummata sanaa kabachiisuuf isa jedhu goodaluuti lixiin hin jiru waan nuyi godhiin hin jiru. Kana nu gaafa goonu kophaa keenya midhachaa jaarmoleen Oromoo galata qaban hedduu jiru. Kana keessaa garuu bu'aa nuti arganne bu'aa jennee cuunfine yookiin waan afur duwwaa. Takkaffaa shororkeessitoota gara jaarmolee 50 ol jiran kana keessatti gaaf tokkollee tun galmaa'ii nafe jechaadha. Hin galmaa'amne isa sana nuu fudhate at least waa garbiraallee nuu gochuu baatan isa sana nuu fudhate. Fudhachuu duwwaa miti gaafa mootummichi ONLF Gimboot 7 fi OLF jedhee manni marii isaa murteessu kan jalqaba gadi bahee morme spokesmaanii US kan magaalaa Finfinnee jirudha ture. Inni lammeeffaan systematic jiruu hojjennarraa genocide watch ka jalqabaa gabaasaa sadarkaa 7ffaa irratti jedhee nu baase keessaa. Sadeeffaan gabaasaa addaa Amnestiin qopheesse. Arfaffaan Human Rights Council irratti jalqabaadhaaf bakka bu'aan US mootummaan Itoophiyaa mootummaa etnii tokkooti ka jedhu dubbachuuf danda'e jechaadha 2009 keessa. Jiruu waraanaa jiruu qeerroo duwwaa hin taane inni diidaallee foormii akka tokkootiin akka inni adeemu tolfachuutu nurra ture. PFD waggaa har'aa yoo kana dhaabbate jechuudha. Sadaasa bara 2015 hanga har'aatti jiru. Isa sin beektan deebisanii isin itti himuun badhaahii kallee guddaa qaban natti fakkaatu. Uummata Oromoo bal'aa biratti walirratti hirkannoo amantii tokkummaa isaaf biyyaa isaaf bulchuusaa yeroo inni itti murteeffate yeroo inni itti argisiise yeroo inni itti kanaaf immoo waa kaffaluun isarra jiru kaffaluuf qophaa'aa yeroo inni nu akka dhaabaatti nuti jennu dhaabasaa adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaarama adda bilisummaa Oromoo jedhee yeroo inni itti faarsedha. Kun waan diida jiru jechuudha. Jaarmolee siyaasaa waliin yeroo nuti waliin hojjechuun bu'aa qabaa jennee walitti dubbachuu jalqabne. Waliin hojjechuun bu'aa qaba. Gooballeetti biyya keessatti akkasitti jennee dura kan hin tolfatiin haqa jiru dhugaa godhachuun yeroo waliin hojjechuun amma bu'aa qabaa wajjin. Fuuldurri keenya dhidhaa danqaa maal danqaa inni jalqaba akkatti mootummaan TPLF dhibee sana ilaala. Mootummaan TPLF dhibee sana kan inni ilaalu handhuura biyya koo keessa rakkoo security waan sarkilii qabu marsaa inni biyya rakkoo biyya keessaa biyya ollaa ammoo diidarraa warra wal qabatanii jedhanii herreguuti security strategy isaaniiti. Yoo inni biyya keessaa isa diidaa wajjin wal qabate hamaadhaa. Kanaaf isaan amma Ijiptiitti wal qabsiisanii Shaabiyaatti eenyutti wal qabsiisanii isaan haasaa. Kanaaf gatii akkasitti ilaaluuf waraanaan irra aanaa jedhee
gama adda bilisummaa Oromoodhaan hidhaa jiranii ra'aanuudhaaf uf ijaaraa jirra. Qabsoo hidhannoo irraa ala furmaanni takka illee jira jennee hin herregnu. Isa kanaaf biyya keessatti sadarkaa adda addaatti uf ijaaraa jirra. Gola diinaa keessatti uf ijaaraa jirra. Uummata keessatti uf ijaaraa jirra. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuun dirqiidha jenna. Humnooti cunqurfamoo wajjin hariiroo keenya tolfannee gara tokkotti deemuun barbaachisaadha jenna. Hojii dippiloomaasii sadarkaa hundatti cimsuun nurra jira jenna. Akka Oromootti namni tokko namni naamusaa safuu aadaa hojii hin qabne eenyuufuu bu'aa hin qabu. Jaarmaa marabbaa siyaasaa keessatti waa ta'u nama hojii yoo ta'e duwwaa bu'aa qaba jenna. Inni nama hojii ta'e kun immoo yoo Oromoo jaallata ta'e yoo Oromiyaa jaallata ta'e duwwaa bu'aa qabeessa. Fakkeenyaadhaaf warra akka Faayisaafa jireenya mataa isaanii tuuta uummaticha warra jaallatantu waa gochuu danda'u jechaadha. Ayidooloojiin baay'ee nuun rakkisu. Galatooma fayyaa ta'a. Kana booda mariitti ceena. Abbaa gaafattan ispeesifaayii godha. Maqaan koo Hundaasaa. Gaafiin koo reeduwwan just sakandii tokko fudhuuti yaadi. Oromoo yaabelloo jiraatu. Oromoo najjoo jiraatu. Oromoo gin'iir jiraatu. Bu'aan inni Tigraayii fi Goojjam irraa argatu maali? Yoo bu'aa namicha achi jiraatu sun dhugaa hin qabu ta'e Oromoon Itoophiyaa irraa bu'aan inni qabu maali? Kun gaafii keeti. Gaafiin inni kaani hundi keessanii isin hundan gaafadha. Inaaffaa, gandummaa, wallaalummaa irraa hir'isaati. Deebii sadi naa kenna. Wanti adda singoo akka iddoo tokkotti hojjechuu sin dhowwu maalinni galatooma. Adda bilisummaa Oromoo fi OMN baay'ee waliin hojjechaa hin jirani. Jawaaris as keessa waan jiruun kana galchumaan illee waltajjii jiru gaafachuun barbaada. Wal faana akka firaatti hojjechaa hin jiranii ka jedhudha. Jarra kan akkamiin wal faana hojjetu? Dura haa deebisaniitti cincasaniitti. Galatooma. Eenyurraa qabu? Meeshaa qabu cinaa qofa. Mooraan bilookiin Oromoo akka tokkotti dhaabbachuu danda'utu nurra jira jennaan. Isa kanammoo ofii keenya Oromoo keessatti duwwaa sun ta'e humnootii cunqurfamoo dabalame akka tokkotti dhaabbachuu danda'utu nurra jira jenna. Dantaa Oromoo garsiisuu sana keessatti waa lama addunyaan duraa barbaaddu jettani. Takka qabeenya keenya giloobaal kaapitaalii keessa gabaa addunyaa keessa galchuu danda'u. Lama nagaa waarii isaan naannoo sanatti qabanii humna ta'anii argamu. Yoo faallaa keenyan dhaabbatan faallaa isaanii dhaabbanni akka isaanii kabachiifanne godhachuun yookaan ittiin moorra dhaabanne fideemu. Sanaadhaan Oromoo wal barbaada. Oromoo tokko ta'ee aktii gochuu danda'u sirrii jira. Kanaaf immoo humna nu barbaachisa. Waraanni hin jigdan jiru. Ani beekumsaa isaan kan warri beekumsaa isaa qabanii jiru. Ripeeloodhaan furgahaa loltuu waraanaa hoom isa kan akka wal tuffannu sana warri irratti hojjetanii jiru dhaabichiinsa irratti hojjetaa jiru. Kana waajjiru biyya keessaa waliin sidiitti mudannoo toora hundaatiin tattaafataa jira. But not track to diplomacy. Waa'ee qeerroo fi waan irra deddeebinee jennu hin qabu. Bu'aas hin qabu. Qeerroo booressuurraa kaasee hanga hunda isaatti duukaa adeemni. Kanaaf ragaa namarraa barbaacha deemuun nurra hin jiru dhiisna. Seenaa maaf dhiisnuu akkanarratti wal falmuunis bu'aa guddaa fide jedhee hin herregu. Qabxiin gara biraan naadhaan na ilaalu gaaffiin keessanii hawwaliin hin hojjenne. Maaltu wajjiniin hojjechuu sin dhorke amma gaaffii hamtuu. Gaaffii hamtuu maaliif hin gaaffii hamtuu sin? Gurra tochi jireenyu gaaffii hamtuu taate. Fagoo miti 2015 Januwarii Februwariin sitti himaa. European Union an bakka bu'aa warra Ogaaden warra Gambeellaarraa namoota qaban jila fudhadheetanii deemee ture. Torbee isaa dura jaarmiyaa garbiraatu deemee ture jaarmiyaa Oromoo. Torbee isaa dura jaarmiyaa Oromoo biyya keessaa hojjetutu deemee ture. Waajjirri nuti irra naannoof nu garuu waajjiruma tokko dhabeettanii har'a bashaa san deemtu nutis ka deemnu hundi warri biyya keessaa mormanis kan isaan deeman. Profeesar Mararaan Fasoo warri biyya keessaa maal jedhanii himatu. Political room isaaniif bal'isaa yoo filmaataaf akka nu ta'u jedhe himata. Shaastu dura jaarmaan inni kaan
biyyatti yoo gashitanii karaa nagaa hojjechuuf hin dandeenya. It's not fantasy isa dhugaa isaati kun nama jila maqaadhaa tokko lama sadii jedhee abalsu maaliif adiin kun walitti nu argisiisaa walitti beektu. Nuyi immoo guruupiin tiimiin hin dhagne immoo maal jenna biyya sana keessa hegemoonitii PLFtu ijaaramee jira. Hiika hin qabu ragaadha taaturraa kanaaf isuma kana isiniin komate isiniin wabii godhatee himatarraa kanaaf bu'aa hin qabu jenne. Nu sadan keenya Oromoo dabale. Inni arfeffaa oppiidiiwwan dhufeetu abbaan duulaafaa irra deemanii warri member paarlaamantiin kootaati Oromoon elekshiiniidhaaf deemaa jirra elekshiinii keenya observii godhaa jedhe. Egaa amma gara Oromoof haa tolu qabsoon walitti nama fidde nuti akkan silasiin jedhe gooballe irraa cilalloo irraa maarraati walitti dhufne harka diinaa jalatti otoo jennuuti walitti dhufne miti. Haalatu walitti nu fide. Isa haalli walitti nu fide kanammoo tolfataadha. Garaagarummaan keenya jira akkasumas garaagarummaa ilaalcha siyaasaatu jira ajechuu barbaadeetani. Inni dhuma tuqee waa'ee 2006 foxoqiinsi dhalata hundi Oromoodhaaf bu'aa hin qaban. Foxoqiinsi kun immoo kan isaan dhalatan fayyuma karaa lafaa deemanii miti. Gaafa gadi baanu gandummaa gosummaa amantii meeshaa isa ittiin gadi bahee godhata malee ilaalcha siyaasaatiin itti keessaa gadi bahu. Ilaalcha siyaasaatu keessaa gadi bahee cillaafannaa gadi bahame sana immoo yeroo justify godhatu isa maddi habashaan dura keessa sana kaawwata. Yaada garaagarummaa xixiqqoo qabdu kan wal dandeenye sababa nuti ittiin hojjenneef hin jiru. Garuu recognition ammoo walitti waa jechuu hin barbaachisu. Bu'aan uummanni Oromoodhaa Itoophiyaa qabu maali kan jiru obboleessaan dagaagee ture. Nuti karaa keenyanii uummanni Oromoodhaa ammatti Itoophiyaa keessa jira. Uummanni Oromoodhaa akkuma saboota biraa bilisummaa barbaada. Bilisummaa sana immoo akkaataa inni itti argatu karaan xurreen irra deemnu xurree tokko qofa ta'uu hin danda'udha kan nuti jennu. Dantaan uummata Oromoo sun garuu erga uummanni Oromoodhaa aangoo siyaasaa isaan maltu argate booda impaayera kanarraa maalan barbaadaa waliin jiraannamoo waliin hin jiraannu waan joosan waan itti aantu taati. Akkasitti osoo hubatamee walitti deddeebisuu osoo hin taane yeroo ammaa kana nuti akka jennu akka addi dimokiraatawaa Oromoo jedhu uummanni Oromoodhaa biyya san keessatti saboota biraatii wajjin jiraachuu ni danda'a akkana jenna nuti. Uummanni Oromoodhaa gaafa achi geenye immoo lakkii jedhee san harkatti diduudhaaf mirga qaba. Dhaggeeffattoota keenya koraan Londanii sanarratti namoonni haasaa godhan danuu turan kan hunda isaanii har'a dhiyeessuu hin dandeenye. Akkuma barbaachisummaa isaatti qophii keenya guyyaa biraa keessatti kan dhiyeessinu ta'a. Oromiyaa madda burqaan nagadaa biyya loonii yaa biyya koo biyya abbaa koo ilubbaa boor biyya bunaa goreeda kiyya dhaloonni yaa biyya koo biyya abbaa koo biyya isaanii shonootii fi kan firrisaa abbaa waggaa yaa biyya koo biyya abbaa koo biyya abbaa gammachiisi hayyuun seenaa bahuuf ragaa yaa biyya koo biyya abbaa koo jiruuf jireenya namaati mijataadhaa qilleensi kee hanbaa qabeenya addunyaati bosonaa fi bineensi kee gootni diinaa harkaan laanne qoradfatan saa'iluuti gootaa fayyuu biqilchite lammii kiyyaaf maachite ijji diinaa sin argini hamtuun sirraan darbini jiidha gannaa bolan gognee dirri kan keeti aartaa biyyaa namaa bineensa firri keeti maa himamee lallabamne seenaan kan keeti seenaan kan keeti guddatee lallalla
maraji dagantile yojirahu maraji dagantile yojirahu maraji Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimma biraatii walitti deebina an Dassuu Duulaati. Yaa waan nufi kudha naafiraadhu yookuun si waamu dafii naafawaan barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirta fi jirtuu kenna keenye yaa waan nufi kudha naafiraadhu yookuun si waamu dafii naafawaan dambal kudha rinsi keetu waan jettu naan jedhi kootu makootu. Jaalala keenya kichube michuudha keessa walii barreeree bumaree dhugaadhee boonna bishaan laga keenya irra nu laalaan dhumee keessi keenya dibaabee biyya nu fakkaatanii asuun koodhaan nu tattaasanii asaantu biyya soora jaalala asuun keenya nutti maamala dibaabee biyya suuta suutuma asuun koobaatu jira waatu asaantu biyya tole waa tole asuun koomarri walii galee asuun koomee galee walii galee asuun koomarri walii galee. Ya maratuko abdi jiruko wa unaketi ya dobi galgali Kenya undani bontu kubunu dotu burkuto gadi saudati uto walibi gomena kake sanatibi azuko asantuko azuko anubiko azuko musimboko azuko narartuko azuko ulumako azuko ugamtuko azuko sumabdiko azuko